Lafan bulleetti galgaleessuun kan kee dhumarra bineensa nyaata mudhata. Balbala hin banamne tokko irra deddeebitee rukutuun kan kee humna kee fixuudha ta'a. Nama yoomiyyuu as deebi'uudhaaf yaada hin qabne tokko teessee eeguun kan kee umurii kee gubuudha ta'a. Kaleessa jireenya nama sana keessatti tarii barbaachisaa yookiin barbaachistuu turte. Gaafa bilbila bilbiltuuf sakandiitti siif ka'aa ture, gaafa miseejis barreessitu akkasuma wal arguun keessan illee torbaniin tureeyyuu jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo kana keessa gara torbee lamaa gara torbee sadii gara ji'aatti ol siqeera ta'a. Barreeffamni ati barreessitu immoo kan duraan hagamuyyuu hin turre yookiin bulee yookiin bultii afur yookiin gara torbaniitu siquudha danda'a jechuudha. Haa ta'uti iddoo kanatti garuu ati nama sanaaf miira dhugaa jaalala dhugaa waan qabduuf homtuu sitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a yeroo kana keessa. Ta'us garuu namni tokko nama sana dhabuu yoo sodaate yookiin sodaan yoo itti dhaga'ame nama sana dhabuudhaaf si eeggataa si kunuunfataa yeroo hundumaa si cinaadhaa hin dhabamu jechuudha. Haa ta'uti namni tokko immoo akkuma waan si faana jiru akkuma waan si faana jirtu fakkeessuu danda'a. Ati yeroo kana keessa waan jaalala keessa jirtuuf fageenyi nama sanaa sitti mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Akka fakkeenyatti yoon sii kaase konkolaachistoonni yeroo tokko erga konkolaataa keessa si galchaniin booda daandii muraasa erga deemteen booda akka tirfii ati taate fi akkasuma immoo konkolaataa sanarraa akka bu'uu qabdu yoo kana hin taane garuu tiraafikiin na adaba akkasiin jedhudha dhageessa. Kunis waan dirqama sitti ta'uuf konkolaataa sanarraa ni buuta jechuudha. Akkasumas immoo iddoo kanatti namoonni tokko akka tirfiititti si fe'anii daandii qixxee erga si oofaniin booda akka tirfii taate sitti himanii jechuudha. Gaafa isaan immoo dhukkuba onnee dhukkuba sammuutu sitti dhaga'ama. Wanti hundinuu jireenya addunyaa kanaa waan nama sanaan to'atamte sitti fakkaachuu danda'a. Kun hundi yoo osoo sitti hin dhufin garuu haala nama sanaa hubachuun kan kee barbaachisaadha. Ati tirfii taatee nama san bira turuun kan kee dhukkubuma onnee sana shammatachuudha ta'a malee namni sun immoo deebi'ee akka nama kaleessa ana faanaa ture sana ta'attee tasumaayyuu yaadin. Yoo waliin dubbatanii waliin irratti walii galteen danda'ame akkasumas jaalala isa ho'aa kaleessa sanitti deebi'uun danda'ame ni danda'ama sirriidha. Garuu yoo kana hin taane immoo namni tokko ofirraa si dhiibatii kan kaleessa si arguudhaaf jarjaru yookiin jarjartu kan kaleessa sagalee kee osoo hin dhagayin hin bulle namni sun har'a ooluu buluurra darbee torban guutuu yoo jalqabde jaalalli kun du'eeraa jechuudha. Kanaafi jireenya san keessatti ati barbaachistuu yoo hin taane wantumti ati hojjettu jireenya nama sana keessatti faayidaa tokko hin qabu. Ati tarii yeroo kana keessa akkuma nama tirfii sanatti taatee deemta. Namni sun immoo tarii nama siinirra caalaa yeroo kaleessa siif kennaa ture sana nama biraatiif yeroo kennutu jira. Ateen immoo yeroo kana keessa hambaa nama sanaati kan ati argattu jechuudha. Yeroo isa ta'u beellamas haa ta'u waanuma kamiyyuu. Kanaaf yeroo kana keessa immoo ati nama carraa keetitti taphatullee tasumaayyuu ta'uudha hin qabdu jechuudha. Namni tokko gaafa ignoorsi godhu calliseeti miti itti yaadeetidha. Yoo rakkinni illee jiraate jaalala keessatti dubbatanii furuun ni danda'ama. Namoonni tokko immoo kan dubbachuu hin barbaanne kan iftoominaan baasee akkas hin barbaanne sitti himtu inni kun bilisummaadha. Haa ta'uti garuu nama san jalatti yeroo hundumaa akka gabrummaatti akka bultummoo kan barbaadan illee ni jiran kan ifa baasanii sitti himu. Kan osoo maalan dogongoree maalan balleesse maaf narraa fagaatte osoo jettee ati gaafattee homaa hojii dubbisiina godhee biisiin ta'ee kanan ta'e sin jedhan malee sirraa fagaachuu yookiin ammoo akkas hin barbaanne iftoominaa sitti himuu danda'an jechuudha. Namoonni iftoominaa sitti himan immoo siif oolmaa guddaa oolaniiru. Garuu namoonni hedduun immoo wanta akkanaa kana hin himan. Ati akkuma waan isaan faanaa jirtu sitti fakkeessuudha danda'an. Garuu isaan kan jiran iddoo biraati jechuudha. Atiin immoo iddoo sanatti kan barbaadamtu tarii sa'aatuma tirfii qaban sanaadha. Nama tirfii waan taateef. Kanaaf ati immoo mataa keetiif qaalii ta'uudha qabda. Tirfii taatee tasumaayyuu adeemuu qabdu. Namni tirfiin hin jiru baay'ee lafa kanarra jechuudha. Namni kamiyyuu yoo fubate mataa isaatiif qaaliidha. Haa ta'u garuu jaalalli yeroo tokko akka waan nama sanaan hoogganamuudha kan fakkaatu nama sanarraallee fagaachuun ulfaachuudha danda'a.
uumanumti nuti itti amannullee waan nama saniin hoogganamu nutti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf jechuudha. Garuu wanti miidhamaan keessa hin dabarre tokko immoo hin jiru. Miidhamni immoo miidhama caalu nama saffaanaa miidhamaa jiraachuu irraa fagaatanii fageenya ofii eeganii miidhama sana keessaa bahuutu irra barbaachisaadha. Yoo danda'ame nama sana waliin haasa'anii furuu, yoo hin danda'amne garuu fageenya ofii eeguun barbaachisaadhaan isin jedha. Tirfii taatanii taasumaayyuu nama sana irratti fe'amtanii hin deebina. Amma tirfii ta'uu keessan isinitti himamutti hin eeginaan isin jedha. Qaalummaan mataa ofiitiif waan guddaa waan ta'eef.